kan inni jalqabe naannoo bara 1955 dippiloomaatotaan jedha hojiin misooma qurxummii akkuma hojii extensionii qonnaa kan biroo jechuudha. Kana walii wal qabatee kan inni jalqabe biyya keenya keessatti naannoo Haraa Basaqaa fi Bishooftuu fi Aqaaqii keessattidha. Bara mootii Haayile Sillaasee keessa barruun ministeera qonnaa fi instituushinii qorannoo qonnaa Itoophiyaa irraa jiru wabeeffatee barruuleen faa'oodhaan wal qabatan kan kaasu. Kana jechuun horsiisa qurxummii gaafa jennu bishaan qaama uumamaa keessaa fi hara namtolchee keessaa kan oomishaman jechuudha. Kana jechuun horsiisa qurxummii kan bishaan uumamaa keessa jiraatan karaa gadhiisii ta'een oomishatanii gara midhaan nyaataatti kan namni itti gargaaramu jechuudha. Qonna qurxummii jechuun immoo haroo qopheessuudhaan boroo qonnaan bulaa irratti ta'uu danda'a. Jallisii biraatiif kan qophaa'e keessatti haroo qotuudhaan iddoo mijataa filachuun bakka bishaan jirutti lafa filachuun bu'aa barbaadamu argachuu jechuun inni kun qonna qurxummii jedhama jechuudha. Inni uumamaan argatan akka jirutti ta'ee horsiisa qurxummii wajjin wal qabatee akka biyyaatti poteenshaalli Itoophiyaan qabdu waggoota 12 darban keessatti naannoo toonii 96,000 hangi inni oomishuu danda'u kan jedhu kan biyyaa. Achi keessaati qoonni naannoo keenyaa yookaan kan naannoo Oromiyaa 40% yookaan immoo harka 40 uwwisa kan jedhu qorannoon naannoo bara 2014 ba'ee fi faa'oon kan qopheesse 2023 kan ba'e yoo xiqqaate dhibbeentaa harka 42 naannoo Oromiyaa keessaa oomishama kan jedhu kaa'u giddu galeessa godhanneeti hojjechaa jirra. Kana waliin wal qabatee waggoottan 5 darbanii kaasanii oomishni naannoo keenya dhibbeentaa 40 akka biyyaatti jiru sana keessaa ammee biyyi keenya oomishuu dandeessu jedhamee qorannoon adda addaa mirkaneessee kaa'u naannoo toonii 39,000ti kan naannoo keenya qorannoo waggaa 12 darban kaasu. Kana keessaati naannoo bara 2013 irraa kaasee oomishni kan biyya keenya naannoo toonii 175dha. Bara 2013 kan ture oomishni isaa kuntaalan tooniidhaan jechuudha. Inni gara biraa bara 2014 naannoo toonii 153dha. Inni kun garaagarummaan inni irra deemeef tokko armaan dura naannoo dhiibbaawwan haala qilleensaa wajjin wal qabatee naannoo Rift Valley fi naannoo Finfinnee hara qooqaa wajjin wal qabatu gadhiisiin balfaa warshaalee garaagaraa keessaa ba'u xiqqoo naannoo Rift Valley wal qabatu keessatti rakkoo uumamee fi gurmaa'insi caasaalee seektarootaa yeroo tokko caasaan humna namaa sadarkaa godinaa fi aanaa jira ture hin bade. Isarraan kan ka'ee gabaasni guutuun hin argamne. Inni kun kana fakkaata jechuudha. Naannoo bara 2015 wajjin wal qabatee tokko inisheetiivii otoo hin ta'in maaddii guutuu keessatti mootummaan biyyaa karoorri inni qabatee jiru ogummaalee gurguddaa akka damee misooma beelladaa keessa qabamee jiru keessaati misooma lukkuu, dammaa fi aannanitti aansee sadarkaa arfaffaa irratti kan qabamee jiru hojii misooma qurxummiiti jechuudha. Isa kana wajjin wal qabatee xiyyeeffannoon karaa adda addaa kenname naannoo toonii 166 ga'ee qabee ture jechuudha 2015 oomishni. Achiin gara bara 2016tti yoo dabarru sochiin hidhaaleen bishaan qaamolee bishaanii mootummaa fi nama wajjin wal qabatee qopheessaa jiru akka naannoo keenyatti naannoo horsiisee bulaa garaagaraatti jallisiidhaaf beellanni akka dhufuuf dhuganiif bishaan hojjetu sana keessatti giddu galeessa qorannoo qonna qurxummii wajjin wal qabatee potenshaala jiru hunda duguugnee yoo fayyadamne hamma humni keenya oomishuu dadhabu sana karoora hidhataa qabanne keessatti adeemsisaa deemna kan jedhu wajjin wal qabatee naannoo toonii 258 qaqqabnee turre jechuudha bara 2016tti. Achi keessa godinaalee Oromiyaan qabdu 21 keessaa kan oomishni qurxummii keessatti adeemsifamne hin jiru. Isa kana wajjin wal qabatee irra caalaan garuu potenshaala hamma oomishuu danda'an qaba naannoo godinaalee gurguddaa 16dha jechuudha. Kan keessa hin jiru jechuudha umti. Naannoo bara 2017 keessatti oomishni nuti dabalaa deemne naannoo toonii 331 qaqqabe jechuudha 258 irraa an deemu. Isa kana haala mijuun an dura kaase
tokko qaamolee bishaan hojjetamaa jirutti qorannoo keemistirii isaanii geggeessuudhaan sanyiiwwan cuucii ilmaan qurxummii fooyya'oo itti dabaluudhaan wal qabatee sochii kanaan kan dabalaa deeme. Kana giddu galeessa godhannee bara 2018 karoora hiixataa qabanna malee hin ta'u ija kanaan kan jedhu giddu galeessa godhatanii kan ture sun raawwiin keenya bara darbe 331 toonii kana kan raawwiin keenya agarsiisu 2017. Isa kana giddu galeessa godhannee naannoo dhibbeentaa 70tiin guddachuu qabadanii gummaalee qonnaa kan aannanii dabalatee kan lukkuu dabalatee kan wajjin deema kan jedhu giddu galeessa godhannee naannoo 371 tooniitti kan ol guddisnee karoorsine. Kana karoorsa keenya guddisna malee yoo xiqqaatee amma yoonaa humni biyyattiin qabdu keessa dhibbeentaa harka 100 keessaati karoora gugurdaa qabannu hiixataa qabannu malee amma oomishuu qabnu sana keessaati naannoo dhibbeentaa 63 qofa jechuudha kan oomishamaa jiru. Karoora bara kanaa 371 karoorsine keessaati agaraawii ji'a sadaasaa kan agarsiisu naannoo toonii 187 irra qaqqabnee jirra jechuudha. Dhibbeentaan keenya kan ji'arraa kan waggaarraa naannoo dhibbeentaa 50 ol dabarre jechuudha. Yoo xiqqaate haali tokko siiziniin itti oomishni argamu isa darbee fi naannoo gara baatii caamsaa fi eebilaa keessaa fi naannoo ji'a coomaa keessa baay'inaan yeroo qurxummii wal hormaataa baatu baay'inaan oomishama waan jedhuuf dhibbeentaa barbaadamu sana raawwannee jirra jechuudha. Kun oomisha isaadhaan wal qabate jechuudha. Hojiiwwan gurguddoo yookaan immoo bifa KPI'tiin nuti hojii misooma qurxummii keessatti karoorfannee jirru hojiiwwan gurguddoo 3dha jechuudha. Isaanis hojii oomisha qurxummii kan amma dura kaasaa ture sana jechuudha. Isa kana oomisha kan akka argannuuf tokko teekinooloojiin sun haroo fi qaama bishaan uumamaa keessaa kan argaman sun garaagarummaa qaba. Teekinooloojii sana kan fayyadamnee argannuu dandeenya. Inni kan biraa dhiyeessii cuucii ilmaan qurxummiiti jechuudha. Kana sadan oomisha isaa dabaluu fi haroo qonna qurxummii qopheessuu fi cuucii ilmaan qurxummii sanyii ishee fooyyoote haroo qonnaan bulaan yookaan horsiisee bulaan qopheesse sana giddu galeessa godhannee karaa hojiiwwan gurguddaa kana keessa deemuudhaan teekinooloojiin tokko maaddii guutuu walitti qabatee naannoo qonna magaalaa wajjin wal hammatee jirutti namni akka baay'inaan haroo qopheessu taasisuudha. Inni gara biraa sanyiiwwan fooyya'oo naannoo giddu galeessa qorannootiin qophaa'an kan hawaasni jaalatu kan qilleensa naannoo sana dandamattu sanyiiwwan ba'an akka Itoophiyaatti sanyiiwwan qurxummii gosa naannoo gara 200ti baay'inaan kan jiran sanyii achi keessaatii amma yoona kan itti fayyadamaa jirru beekamee ja'an caaltu irra guddaan isaa amma kan qonna qurxummiif oolu sanyiiwwan gosa 4 jechuudha. Isaan kun qoroosoo kan naannoo hidha Rift Valley fi shabalee keessa argaman waliin diqaalomsuudhaan qilleensa naannoo keessattuu naannoo lixa Oromiyaatti kan dandamatan qorannoon kan baastu qoroosoo kan immoo tilaapiyaa kan jedhaman jiru. Isaan kan biraa immoo kan Jaapaanii yookaan alaa galte sanyii dubbee yookaan kooman kaarpii jedhamtu jira jechuudha. Isaan kun haroo keessatti horoo jechuudha. Haroo keessatti horoo jechuun yoo xiqqaate haroo uumamaa keessatti kan ishiin nyaataaf qaqqabdu waggaa tokkoo fi walakkaadha. Kan uumamaa keessatti jechuudha nyaatan argattu waan ta'eef. Haroo namtolchee keessatti immoo bifa teekinooloojiitiin haroo naannoo 3 yoo xiqqaate abbaan warraa tokkoo qabaate bal'inni haroo sana kaannoo kaaree meetiri iskeerii 300 yoo ta'e achi keessaati kan hormaataa jira, kan furdinaa jira, kan guddinaa jira jechuudha. Teekinooloojii warra kana gargaaramna. Kan biraa qonna qurxummii qindaa'aa qopheessuudha jechuudha. Qonna qurxummii qindaa'aa gaafa jennu yookaan immoo integrated fish farmingiin tokko bal'inni lafaa lakkoofsa uummataa dabalaa jiru sana waliin ga'u waan ta'eef isa kana giddu galeessa godhatanii namni hojiiwwan misooma beelladaa yookaan qonna biraarraa kan hin arganne pirootiiniin dhala namaa baay'ee barbaachisaa ta'e keessaa argamu sana wajjin galu qaddisanii lafa xiqqaa irratti haroo qotuudhaan lukkuu mana lukkuu wajjin walitti ijaaruudhaan hanqaaquu fi bishaan haroo keessaa xuraa'aa ba'u sanaan immoo akka xaa'ootti gargaaramuudhaan kuduraan muduraa bakka tokkotti teekinooloojiiwwan kun bakka baay'eetti naannoo Wancii naannoo Shawaa Bahaa Adaa keessatti bakka baay'eetti qorannoo qonnaatii fi sagantaa piroojeektii sagantaa guddina qonnaa fi LFCDP yookaan Livestock Sector Development Project kan jedhamu nu biraan jira. Inni kun teekinooloojiitti lafa xiqqaa lafa qusatu
haroon qonna qurxummii achirra jira manni lukkuu achirratti ijaarama inni gara biraa immoo kuduraan muduraarraa argatan jira lukkuu sanarraa immoo killee kan argatan kun bakka tokkotti yoo xiqqaate midhaan nyaatatiin akka isaan of danda'an gargaaru hojjechuudha teekinooloojiin nuti gargaaramnu tokko sanyii qurxummii fooyyooftee dhiyeessuudha inni gara biraa waan nama kaase kana qonna qindaa'aa yookaan immoo integrated fish farming naannoo lukkuu fi kuduraan muduraa bakka tokkotti lafa xiqqaa irratti yeroo tokkoon argachuu hojii wal qabata. Haalli hojii misooma qurxummii wajjin wal qabsiisee akka carraa akkuma dura kaase armaan dura biyya keenya keessatti haala nyaataa fi sirna nyaataa irratti ilaalcha hawaasaa tarii hin jijjiiramne kan jedhamu ture. Garuu immoo adeemsa walitti hidhamiinsa nyaataa fi sirna nyaataa wajjiniin sanyumti oomishnumti sun akkuma dura kaasaa ture xiqqaadhaan dabalaa ture jechuudha. Isa kanarratti haala fayyadama hawaasaa sun baay'ee rakkoon taane sanyiiwwan qurxummii ilaalanii tarii amantii wal qabsiisanii akkuma booyyee fi gaalaa namoonni amantii walitti hidhanii sanyiiwwan qurxummii dura sii kaase 200 sana keessaati kan biyya keenya keessa jiran jajjabaan 4 fi 6 caalu isa keessaa ambaazaa yookaan immoo Afrikaan catfish jedhamu sun akka gaafa kan qabu kana wajjin wal qabsiisee hubannoon naannoo sanatti nyaata hawaasaa wajjin wal qabatu laafaa ture. Garuu adeemsa keessa hojii extensionii leenjii paakeejii guutuu wajjin wal qabsiisee jijjiiramni jiru hawaasni bakka baay'ee lixa Oromiyaa baannoo fagoo yoodhatti kan qurxummii nyaatu jiru jechuudha. Tarii initiatiivii jechuun waan maallaqa biraa itti dabalte akka namni oomisha hojii sana hojjetee olgala bu'aa gaarii argatu gochuudha. Garuu inni kun maallaqaan otoo hin ta'in tokko sanyiiwwan isaan naannoo bishaan hojii biraa jallisii fi beelladaaf hojjetame sana keessatti dabaluudhaan oomishni akka argamu naannoo Booranaa, Gujii fi naannoo Baalee Bahaa maal kan armaan duran ture. Garuu qurxummiin sun bishaan gurguddaa uumamaa keessas Baalee wal qabatee iddoo adda addaa inuma jira ture. Haala nyaatinsa sana edda baratee booda ilaalchi naannoo hawaasaa jiru sun sochiin more or less akka waliigalaatti jiru kan naannoo Oromiyaa haroo qotuu sanatu baay'ee gadi bu'aa jira. Haroo harka namaan hin qotamu sun tarii maallaqa gaafata. Humna waan gaafatuuf adeemsa keessa lakkoofsa haroo amma si kaasee jira. Iddoon si kaase oomisha wajjiniin xiqqaataa deema. Tokko namni meetodiin yookaan immoo tooftan ittiin haroo qotanii bishaan jallisii irratti gashan sun lafa gadi qotuun sun humna namaatiin baay'ee waan ulfaataa ta'eef lakkoofsi haroo qotuu xiqqa. Garuu bakka isa kanaa kan bu'aa jiru naannoo Booranaa maduraan bishaan hin jiru ture. Garuu fiinnawwan piroojeektii waggaa 3 as hojjetaman sun isaan parpazii yookaan waan biraaf hojjetaman. Isa kana keemistirii bishaanichaa sanyii qurxummii kamtu achitti ta'a kan jedhu qorannoo walitti hidhamiinsaa geggeessuudhaan maandeetii biiroo qonnaa kennan keessa waan jiruuf bakka baay'eetti hojichi walaa caalu dhibbeentansaa baay'ee akka giddu galeessa kana naannoo Rift Valley naannoo Jimmaa fi gara biraa sana iddoo hundatti wal fakkaatan garuu waggaa 3 as edda maaddii guutuu wajjin wal qabatee hooggansi kallattii tokko qabatee deemu amma tokko jijjiirama baay'eetu jira. Kanaaf oomishtummaan keenya iyyuu kan dabalaa deeme tokko anumaatitti naqxu sana keessatti nama hunda miti kan baasee nyaata. Garuu kanneen immoo akka sirriitti oomishni sun bahee mul'anne godhan hudhaalee booda rakkoowwan hojii kanarratti jiran sarara harkumaan itti dhufna jechuudha. Waan gurguddaan jiraachuu mala meeshaalee alaa galanii wajjin wal qabatee labsii qaamolee raawwachiiftuun seektara walitti dabalamu wajjin wal qabsiisee dambii fi qajeelfama baaftee yeroo itti qurxummii wal hortuu cufiinsa dhiisuun sun kiyyeessa seeraan alaa wajjin wal qabatu kun rakkoolee sana keessa waan jiruuf isa kanaan rakkatu malee bakka baay'eetti oomisha bifa wal fakkaataan adeemuu baatu malee wal caala malee hojjetamaa jiran. Carraa hojii uumuu wajjin wal qabatee tokko bu'aanumti hojii misooma qurxummii iyyuu dammattaanii bakka hundatti hin argaman horsiisa kanniisaa fi horsiisa misooma qurxummii tokko bishaan bakka jirutti kan hin argamu siin jedheetu. Kana wajjin wal qabsiisee garuu gaafa hojii sanatti galtu nama xiqqaatee dhibbeentaa ittiin nuti reeshoo carraa hojii uumuu keenyu sanaan harka baay'een 70 dhiiradha kan irratti hirmaatu. Saayinsiin qonnaa yeroo baay'ee wal faalleessa namni kan hin beeku. Dhibbeentaan 70 dhiirota harki 30 qopheessuu wajjin wal qabatee naannoo mana iddoo nyaataa wajjin wal qabatee naannoo 30 dubartoota kan jedhu keenyee jira. Kana wajjin wal qabatee waggootan
shanan darban kan agarsiisu yoo xiqqaate hamma bara 2018tti 17tti gara dhumaatti naannoo namoota 10,890 kan indirectly don't indirectly hojii misooma qurxummii irratti bobba'ee jiraatu kan jedhu waldaalee garaagaraa wajjin wal qabate yoo xiqqaate waldaalee sana naannoo 1,700 jedha. Ragaan kun kan turedha. Garuu kana wajjin wal qabsiise yuuniyeeniin tokko fa'aa naannoo Fincaa wajjin wal qabate kan piroojeektiin sochoosu akka biyyaatti kan jiran bakka baay'ee jiru jechuudha. Inni kun nama baay'eedhaa uume tarii fi garii kanaannanii dabalatee kan biraa dabalatee kana wajjin namni horii horsiisu namni lafa qotus immoo qurxummii irratti waan bobba'uuf isa kana ispeesifikaalii qubaatti kaa'amne malee wal keessa jira jechuudha.